Videoon dheengaddeelee siilessaa sinii waraabee irratti maashaallah namoonni baay'een ilaaltaniirtu akkasuma immoo namoonni haaraan yoo bicate kara namoota 30 wahii video sana ilaaluudhaan maatii koo taataniitu jechuudha. Maashaallah nooruu baga nagaan nuftanii manni mana keessanii waan barbaaddan mana kana keessa argachuu dandeessu. Egaa video gaafasii irratti galgalanin isinii waraaba jedheen ture galgaluma gaafasii waraabean video garuu qaayidaan koo gaa video dafee gadhiisu hadhan isinii gadhiisaa videoon an laa hamma kanin irratti haasa'aaru hamma hadhaan kanan irratti haasa'aara daqiiqaa muraasni kun jechuudha. Garuu ittaanee salaamataa taansee video isa dheengaddaanii asirraa walitti dhee isinii gadhiisaara. Lestiin kaaste moon kaasne moo bareechite moo sajadhu isinitti nagarsiisa na waliin tura. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Kabajamtoota hordoftoota koo jirtu nagaa keessanii fayyumaa. Alhamdulillah nagaa fayyaa kootii isinillee bakka jirtanutti rabbiin nagaa fayyaa isin taasisu. Egaa akkuma waadaa isinii seenee jechuudha. Video tokko waraabeen ture. Yoom akkasin bira qaqqabu garuu beeku maxxanseeraanii tarii oolee halkan irraa isin qaqqabuu danda'a tarii bulee ganamarraa isin qaqqabuu danda'a eleesiilesse jechuudha. Karaa na bareedii didennaan galgalan tolcha jedhee dhiisee akkuma waadaa isinii seenee kun dukkanaa'eerayyuu mabraatiin fayyadamaara lafti dukkana jechuudha akka argitanoo. Namni walumaan tolchinu ka guyyaa na diddeena aarsitee na dhiisee dhodhootee jechuudha biddeena bareechuu diddee malee garuu ofii kaasteetti. Mee inshaallah isa kana walumaan tolchina siimee walumaan ilaalla isiniin jedha. Garuu an video dafeen gadhiisu inshaallah isa kanas immoo isa sana gadhiiseen jira. Isa kanas immoo rabbi haala naa mijeessee akkan gadhiisu haa ta'u. Yeroo baay'ee video hojjedhe video baay'ee kan hojjedhe kan hin gadhiisne jira. Inshallah kanas immoo akkuma isa sana nan gadhiisaa mee laayikii keessan komentii keessan ilaalcha keessan view yoo inni qabaate isa kana nan gadhiisa jechuudha inshallah. Na waliin tura mee elettiin akkam taate hin kaasti moo hin kaastu amma bareechiti moo hin bareechitu isa jedhu walumaan kan ilaallu ta'a. Egaa yooni selfie-stickii irra kaadhee hin mul'atu jechuudha dukkanaa'e kan uffadheef guutuudhuma isaa tolchaa waraabeen ture garuu yeroon irra kaa'ee ilaalu baay'ee tokko dukkanaa'e jechuudha mul'atu kana hidheetan dhiisee harka tokkoon qabaan harka tokkoon tolchaan harka tokkoon kaameraa qabaan isinitti agarsiisa jechuudha. Na waliin tura laayikii godhaan isiniin jedha inshallah video kana jechuudha. Mee ilaallu kun ho'itee jirti manzara gubdee jirti. Mee walumaan itti naqnuun isiniin jedha. Kun akkuma argitanu manzara gubdee jirti ho'iteetti jechuudha. Mee rirriinee itti naqnaan isiniin jedha inshallah. Na waliin tura. Bismillah. Bismillah. Amma daariidhaan qaqqabsiiseen jira la. Daarii yoo qaqqabe immoo kaastu daarii jechuun irruman dabarsee maalis irra jedhama. Akkuma jedhe kunoo qaawwiseen jira. Maashaallah bukoon koos bareedeera natti fakkaata. Garuu qaawwiseen jira gaa afwan. Amma gatta keddaanu rakoof dhiisu sama walumaan kan ilaallu ta'a. Na waliin turaa isiniin jedha. Bismillah. Kun akkuma argitan irraa baneen jira. Meemeeka. Maashaallah waa ijji isaa bareedaa fakkaata. Meemeeka hin kaasti moo hin kaastu isa jedhu daariin illee kakkaasteetti. Maashaallah garuu bukoon koo bareedeera akkasa guyyaatii miti. Bukoota eelee ta'e hin beekne kaasa guyyaa eeleedhuma malee ka bukoon isuman duraan tolfataa ture. Amma garuu bareeddeetti fakkaata. Meemeerraa kaasnee isinitti deebi'a. Harka tokkoon kaasuun namaan mijaa'u gatii ta'ennaan. Maashaallah tabarakallah kan akka argitan kana kaastee jirti.
Akkuma argitan ukaa kunoo fayyaa nagaadhaan irraa ka'ee jira. Isaatiin bareedni akkasa guyyaarran bareedni laayitiin fayyadamaara laayitii bilbilaa ilaalame goggogaa ture. Kunis garuu ala feestaalii galanii lallaafa xiqqoorrattuun haasaa utuun aduu odeessu irratti goggogee jechuudha malee alhamdulillah bareeddoodha jedhamteera. Komentii jalatti yaada keessan kaa akkamii maal fakkaata ileen koo siilessaan koo bareeddoodha akkan hin beeknetti garuu bareeddoodha nufiin jedha kumaana nuuf jeja jechuun homaan jedhugaa guyyaa garuu gadhiisuu moo dhiisuudhaan gadhiisee viidiyochaa yoosim yeroo isin bira qaqqabe ilaaltu jechuudha. Taansitanii immoo salamaffaa paartituu isin akka ilaaltan abdiin qaba. Akkuma argitan ukaa ammas ho'itee jirti. Biddeena lammaffaa walumaan itti naqnaa. Rirriiteen itti naqaana waliin tura ammas. Kunoo rirriiteen tura tanaqnu kaa bismillah. Mau kana fakkaata. Mammoo namni yabbise na furdise miti ammoo sila nan qaawwise amma na furdise harka tokkoon kaameraa qabanii harka tokkoon itti naquun namaaf hin mijaa'u jechuudha. Namni kunoo irraa baneetiin jira. Inshallah ammas kaastee jirti jechuudha. Kunoo kaastee jirti daarii isaa akkuma argitanu meemee kaasnee walitti deebina. Kun akkuma argitanu irraa kaasee hin jira garuu laaddittii kana daarii gebaa sarramoo maal daarii irra dabarsee naanii achitti bira na jalaa qabde malee irraa kaasee jira jechuudha. Irraa kaasee jira. Kunoo akkuma argitanu irra baasiitiin jira. Waa tokko waan kutteellee hin qabdu kunoo bakka daarii darbite qofaanii irraa kuttee. Kunoo maal fakkaata mee viidiyoo isa jalqaba ilaaltaniif isa kana wal biratti ilaalaa yaada keessan komentii jalanaa kaa'aa isiniin jedha inshallah. Viidiyoo kanallee dafee gadhiisuu rabbiin na gargaaru. Yeroo baay'ee viidiyoo inuman hojjedha. Daanqoo qaleellee kaniin qophee deemaa viidiyoo hojjedhillee jechuudha. Fooniin indaanqoodhaan akkasuma mana keessa wantoota garaagaraa hojjedhe kanan dhiisee atta meeshaalee jechuudha kana waraabifee dhiisee jira. Baay'inaan viidiyoon na bira jira jechuudha. Na hin gadhiisu yeroo tokko hojjedhe yeroo lammaffaa irratti hin gadhiisu. Mee inshallah kanas illee nama gadhiisu rabbi na taasisu. Isiniin gadhiisame yaada keessan komentii keessan akkasuma isa viidiyoo isa gadhiifame irratti jechuudha laayikii keessan ilaaleetan gadhiisa akkasuma viiyuu isaa nama hammamtu ilaalee nama hammamtu hawwii duubni isaa kana fakkaata. Biddeena sadaffaa simeetti naqnaa. Bismillah. Kunoo biddeena sadaffaatti naqeen jira. Maashaallah walumaa galatti waleen bareeddee jirti. Egaa namoonni illee elektirikii haala kamiin sirraa siileessina jedhaa turtanii egaa haalumaan isinitti agarsiise sanaa yoo sirreessitanii akka kana isinii bareedde jechuudha. Daakuu jalqaba daakuu gubdanii achi yeroo lama goomman zaratti gubduu utuun oduu odeessu biddeena irratti qoree ooleetti keddeen walitti deebine jechuudha. Naa yeroo lama goomman zaratti gubduu bareechitanii sukkuumtu jechuudha. Isa gubate sana irraa haratanii kaatanii
ammas goomman zara qulqulluudhaan sukkuma dhaqxanii biddeena keessan biddeena soon taane daakuu duqeetii akkuma ni viidiyoo tokko keessatti waraabe jechuudha. Daakuu duqeetii bukeessitanii aluma sana baxabaxanii bishaaniin akkuma nama qixxaa boqqolloo tolchuu jechuudha. Laaffistanii qallistanii itti yaastanii jechuudha. Isa irraa kaastanii kaatanii ammas goomman zaraan sukkumtanii biddeena keessan itti naqattu jechuudha. Arabaa sara biddeena keessan itti naqattu yoo tokko faaratti isinii kaasuu dide minaal baate jechuudha. Goomman zara eelerra naqxanii kaatanii soogidda daakuus ta'ee quroos ta'ee daakuutu ta'ee bareedduudha. Soogiddatti gootu achiin zayitii bicuusii xabbitti gootu yoo biddeenni tokkoffaan isinii ka'uu dide jechuudha. Achiin rirriittanii lammaffaarra biddeen keessan yeroo itti naqxanu waa tokkotu asiif achiin jedhin isinii kaasti jechuudha. Waa biraa waa tokko hin barbaachisu. Feestaaliin barbaachistu waa tokko kaatiraamiisa maal jedhan isin barbaadu waa tokko inni barbaadu hin jiru jechuudha. Akkasitti haala kanaan isinii kaa'aa xaaxaa tokko hin qabu. Akkasuma eeleenii qoraaniillee eeleesa dhaabiisa namoota hedduun gaafataa jirtu akkasuma bitataa jirtu innis akkuma kanatti siilaa jechuudha. Feestaalii maal waa tokko inni barbaadu hin jiru. Haaluma eelee mabraatii siileffattan kanatti siileffachuu dandeessu. Meemee kaabannee walitti deebinu yoo na kaasteetti an oduu jammarraan sila addaan kutuun beeku. Bismillah. Kuma argitan nukaa maashaallah. Baay'ee tokko baqee bareedallee intinichi jechuudha mul'atu malee viidiyoo keessaan. Akkasii mee viidiyoo ilaalaa laayikii godhaa. Ijoollee amaaraa jechuudha baay'ee viidiyoo walii ilaalu. Amma fakkeenyaaf wantoota mana keessaa kana wantoota akkuma meeshaa kanallee baay'ee wal ilaalu jechuudha. Laayikiis walii godhu, koomentii yaadas walii godhu. Keenya garuu hin jirru maaliif utuu hin beekeetu laayikii naa godhaa viidiyoo hamma mangadhiisu hin ciicatinaati hamma mangadhiisu irratti laayikii natti hin sassatinaati. Laayikii naa godhaa isiniin jedha viidiyoon koo namoota baay'ee bira akkanaaf qaqqabu keessatti. Amma situun oduu odeessu biddeen irratti gogee bismillah keessatti jechuudhaan meeshaa gatiin bibbituu fi akkasuma amma viiwirraa dhugaa dubbachuu fi yuutuubii waa tokko wantiin kaffaltii isarraa yuutuubii irraa fayyadamu hin jiru jechuudha. Maaliif viidiyoon hin ilaalamu yooma ilaalameeyyuu qixxee yookiin immoo banamee dhiisamaa irra guddaan hin xumuramu jechuudha. Ammatti dhumti ilaalamtu. Kanaaf yuutuubiin kan inni nama kaffalu yoo viiwii guddaa qabaate jechuudha. Ilaalcha hedduu yoo qabaate kadha kan inni ilaalamu. Kanaaf an kan hin fayyadamu yeroo meeshaa bituu namoota meeshaa bitatan akkasuma immoo farrashaa kana maqatizaazidhuma ajajaa waan akkasiirraa malee yuutuubiirraa erga yuutuubii kana jalqabee yuutuubii yeroo tokkitti na kaffalee jechuudha. Waggaatti moo maaliin ninu haa ta'u kaasuun dadhabbina korraanii yeroo guyyaa guyyaan viidiyoon gadhiisu hangumtiin gadhiisus immoo ilaalcha hin qabu. Kanaaf isin immoo yoo laayikii naa gootanii tariitii namoota meeshaa barbaadu biraan qaqqabuu danda'a viidiyoon koo jechuudha. Kanaaf laayikii godhaa isiniin jedha hordoftoota koo inshaallah. Egaa kana caala isinittiin dheeressu biddeen eeleen koo biddeena kaasteetti argitaniittu biddeena sadaffaa kun akkuma argitanuu biddeena sadaffaa irraa baaseen jira. Kana caala daqiiqaa walitti dheeressuun bareedu miti. Kanaaf inshaallah asumaan anis isinirraa gabaabbadha. Viidiyoo dheeressuun jaalladhu jechuudhaan. Inni nuun ilaalamu isayyuu immoo yoo dheerate achumaanii salachaamtu gatii ta'e jennaan isinittiin dheeressu kana fakkaata. Hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaa rabbi keessanaaf tura. Laayikii godhaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Akkuma argitan nukaa fixeen jira. Kaasteetti bareeddeenna nabbaasa toleera maashaallah tabaarakallah. Kana fakkaata kaadaalaa. Biddeena danuun tolche.
warri biddeena qajeeltan nyaadhaa kunoo asumaan garuu yeroo ammaa kana biddeenni bakki hin jirre hin jiru warroota mana madaamii jirtan malee jechuudha sayyuu irra hedduun keessan ni hojjetattu ni bitattu namoonni immoo hin hojjetatiin hin bitatiin kunoo asuma kana nyaadhaa siin jedha ishii